Oduuteenya jalqabaatiin baankii Siinqee dabalatee dhaabbileen garaagaraa kudhan Siinqee Group jalatti akka ijaaraman murtaa'uun himame. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti saamicha irratti kan bobbaate baankiin Siinqee ammas dhaabbilee faayinaansii biraa dabalatee Oromiyaatti saamicha addaa gaggeessuuf qophaa'aa jirti jedhame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa hidhaman hatattamaan akka hiikaman waldaan haakimoota Itoophiyaa gaafate. Waldichi mootummaa Itoophiyaatiif gaaffilee 4 dhiyeesseera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaatti ji'a tokko keessatti gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 14 ol hidhamuu CPJ'n gabaase. Haaluma kanaan gaazexeessaa Muyyaddiin Abdullah dabalatee gaazexeessitoonni hidhaman ji'a dabre dachaan dabaluu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ mirkaneesseera. Isarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin gareen Hamas namoota butee of harkaa qabu gadhiisuu akka barbaadu hime. Kunis yakkamtuun waraanaa Israa'el erga duguuggaa sanyii Gaazaatti jabeessitee booda dhaga'ame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin baankii Siinqee dabalatee dhaabbileen garaagaraa kudhan Siinqee Group jalatti akka ijaaraman murtaa'uun himame. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti saamicha irratti kan bobbaate baankiin Siinqee ammas dhaabbilee faayinaansii biraa dabalatee Oromiyaatti saamicha addaa gaggeessuuf qophaa'aa akka jirtu himame. Odeeffannoon baankii Siinqee irraa bahe akka agarsiisutti dhaabbileen faayinaansii haara'uun ijaaraman hedduun isaanii walitti dhufuun jaarmiyaa tokko jalatti akka bulan murtaa'eera. Kanaanis dhaabbileen faayinaansii 10 walitti ida'amuun Siinqee Group waan jedhamu akka hundeeffatanii fi isa jalatti akka bulan taasifamu. Akka odeeffannoon bahe mirkaneessutti Siinqee Group amma galmaa'ee hayyama argachuun hojiitti galeera. Kanaanis dhaabbileen faayinaansii 10 kan adda addaa walitti dhufuun Siinqee Group waan jedhamu jalatti galan. Isa bira dabree dhaabbanni faayinaansii haara'uun amma booda hojii eegalus Siinqee Group kana jala galuun dirqama ta'uu akka danda'u ibsameera. Dhaabbilee 10 adda addaa amma Siinqee Group jalatti galan keessa 5 hojiirra akka jiranis mirkanaa'eera. Dhaabbilee faayinaansii walaba ta'uun erga hundeeffamanii booda miseensa Siinqee Group ta'an keessaa tokko baankii Siinqee matuma isiiti. Kan biraa immoo baankii investimentii Siinqee, kan itti aanu immoo faayinaansii liizii Siinqee yoo ta'u kan dhumaa immoo faayinaansii maakroo Siinqee akka ta'e eerameera. Ijaaramuu Siinqee Group irratti pirezidaantiin baankii Siinqee obbo Niwaay Magarsaa yaada kennaniin dhaabbilee adda addaa gama faayinaansiitiin socho'an qofaatu Siinqee Group jala galaa jedhan. Pirezidaantiin baankii Siinqee ibsa isaaniitiin haga ammaa dhaabbileen 10 Siinqee Group jalatti akka galmaa'an mirkaneessanii gara fuula duraatti dhaabbilee biraatis ni dabalannaa jedhan. Obbo Niwaay itti dabaluudhaanis dhaabbilee kana sababa itti hundeessan ibsan. Akka obbo Niwaay jedhanitti faayidaa gareen faayinaansii yoo walitti ida'aman fidan ilaalcha keessa galchuun Siinqee Group ijaarranne jedhan. Akka gabaasa kanarraa mul'atutti karoorri kun kan baankii Siinqeeti. Kanaanis Siinqee Group kana kan hoogganu baankii Siinqee matuma isaa ta'uuf jira. Haa ta'u malee maqaadhaaf baankiin Siinqee mataan isii miseensaa jedhame. Waggoota dura qaamota mootummaatiin kan ijaaramte baankiin Siinqee yeroo ammaa qabeenyi isii waliigalaa gara birrii biiliyoona 100 gaheera. Amma dura dhaabbata liqiif qusannoo kan turte baankiin Siinqee yeroo gara baankiitti ol guddattu gara birrii biiliyoona 5 qabdi turte. Dhaabbata liqiif qusannoo naannoo Oromiyaa kan turee fi waggoota dura baankii Siinqee jedhamuun kan hundeeffamte Siinqeen erga hundeeffamterraa kaasee Oromiyaatti uummata saamuun himatamaa turteetti. Namni kamuu maallaqa qabaatee baankii kaayyachuun waan gaarii ta'us garuu baankiin Siinqee Oromiyaatti uummanni humnaan baankii tana maallaqa akka kaayyatu dirqisiisaa jirti. EJM dhimma kanarratti amma dura yeroo 2 oduu hojjechuun ni beekama. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti maallaqa keessan baankii Siinqee kaayyadhaa yoo ta'uu baate ni hidhamtu jechuun milishaadhaan deemtee baankiin Siinqee uummatarraa maallaqa guuraa turte. Kan baay'ee nama saalfachiisu garuu namni amma dura baankii hojii gamtaa Oromiyaa keessaa maallaqa qabu baankii sana keessaa baasee baankii Siinqee kaayyachuun dirqamaa jedhu
warri dhimma kana itti dhiyeenyaan beekanii fi warri maallaqa isaanii baankii biraatirraa baasuuf dirqaman deem maallaqa kan kee baankii Oromiyaatii baasii baankii Siinqee kaayyadhu yoo ta'u baatte milishaadhaan si hina kan jedhu yaada hooggantoota baankii Siinqeeti. Walumaa galatti baankiin Siinqee Oromiyaa guutuutti namni kamuu maallaqa baankii biraa kaayyachuu hin hayyamu. Wanti kun heera Itoophiyaatis ta'e kan idil addunyaa ni faalleessa. Fakkeenyaaf namni maallaqa manaa qabu tokko baankii akka kaayyatu heerri biyyattii kan ajaju ta'us garuu humnaa miti jechuun fedhii akka ta'e hubachiisa. Ogeeyyiin diinagdee dhimma kana beekan akka jedhanitti baankiin Siinqee sababni itti uummata saamaa jirtuuf wanti baankii biraatii baasaa as kaayyadhaa jechuun milishaadhaan uummata darartuuf hundeessitoonni baankii tanaa qaamota mootummaa naannoo Oromiyaa waan ta'aniifi jedhu. Namoota baankii Siinqee hundeessan keessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ni jiru. Mootummaan kanaaf baankii tanatti maallaqa guursisaa jedhu ogeeyyiin diinagdee. Haala amma deemaa jiruun garuu heegareen baankitti nama yaachisaa jedhu ogeeyyiin dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan. Baankiin Siinqee ammumallee dhaabbilee faayinaansii xixiqqaa walitti qabuunis guutummaatti dhaabbilee faayinaansii hundas ofiif dhuunfattee sana booda uummanni bakka biraa akka hin deemne ugguruufi jedhame. Oduu biraatiin ogeeyyiin fayyaa hidhaman hatattamaan akka hiikaman waldaan haakimoota Itoophiyaa gaafate. Lagannaa hojii irra kan jiran ogeeyyiin fayyaa biyyattii ministeerri fayyaa biyyattii ogeeyyiin kun hojii hin dhaabne jechuun wayita ibsutti waldaan haakimoota Itoophiyaa garuu kuni dhugaa miti ogeeyyiin fayyaa hojjechaa hin jiranii jedheera. Waldaan haakimoota Itoophiyaa ibsa arra baaseen rakkoo amma ogeeyyii fayyaa mudate furuudhaaf hojii eegaluu hubachiiseera. Waldaan haakimoota Itoophiyaa rakkoo fi gaaffilee ogeeyyii fayyaa kaasan ilaalchisee dhaabbilee adda addaa waliin ta'uun akkasumas immoo ministeera fayyaa biyyattii waliin ta'uun marii gaggeessee furmaata argamsiisuuf tattaaffii cimaa gochaa akka jiru hubachiise. Dhimmi kun ji'a tokko oliif ajandaa miidiyaa hawaasaatii fi miidiyaalee idilee biyyattii ta'us waldaan haakimoota Itoophiyaa callisuu filatee ture. Waldichi ibsa arra baaseen yeroo ammaa kana guutuu biyyattii keessatti tajaajilli fayyaa gufachaa jiraachuu hospitaalonni hedduun hojii dhaabanii uummanni rakkachaa akka jiru ibsee dhimma kanaan yaadda'eeraas jedhe. Waldaan kun haala amma jiruun dhimmoota xiyyeeffannaa barbaadan jechuun amanu 4 tarreesseera. Inni jalqabaa rakkoo ogeeyyii fayyaa furuu akka ta'e ibse. Ogeessonni fayyaa biyyattii rakkoo gurguddoo akka miindaan xiqqaachuu akkasumas immoo nageenya bakka hojii isaanii yeroo dheeraaf kaasaa akka turan kan hubachiise waldaan haakimoota Itoophiyaa hatattamaan dhimmi kun sirreeffamuu akka qabu dhaame. Amma immoo sirreeffama miindaatiin wal qabatee rakkoon jiru cimaa akka dhufe kan hubachiise waldaan haakimoota Itoophiyaa dhimmi kun hatattamaan furamuu qaba jedheera. Lammaffaa irratti haala tajaajila fayyaatii fi leenjii kaase. Dhaabbanni kun tajaajilli fayyaatii fi leenjiin ogeeyyii fayyaa bakka ga'uu dhabuu isaarraa kan ka'e miidhaan uummataa ogeeyyii fi sirna fayyaa irra ga'u dabalaa akka jiru ibseera. Sadaffaa fi dhimmi jabaan ammoo hidhaa ogeeyyii fayyaa mudateedha. Lagannaa hojii tibbana gaggeeffamaa jiru hordofee ogeeyyiin fayyaa biyyattii bakkoota garaagaraatti hidhamuu isaanii odeeffanneerraa kan jedhu waldaan haakimoota Itoophiyaa. Kanaaf ammoo ogeeyyiin fayyaa hidhaman hatattamaan akka hiikaman hojii isaaniitti akka deebi'anii fi akka sirnaan uummata tajaajilan ni dhaamnaa jedha. Waldaan haakimoota Itoophiyaa mootummaan ogeeyyii fayyaa hidhe hiikuun dirqama jedheera. Afraffaa fi inni dhuma fedhii fi qophii mariiti. Waldaan haakimoota Itoophiyaa ministeera fayyaatii fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii fi waliigaltee cimaa qabaachuudhaaf fedhii fi qophii guutuu akka ta'e ibseera. Tibbana akkuma deddeebiin isin biraan ga'aa turre ogeeyyiin fayyaa biyyattii guutummaatti hojii dhaabaniiru. Lagannaan gaggeessaa jiran irra caalaattu guyyaa boruu irraa eegalee ni hammaata jedhamee eeggamam. Oduu biraatiin Itoophiyaatti ji'a tokko keessatti gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 14 ol hidhamuu CPJ'n gabaase. Haaluma kanaan gaazexeessaa Muyaddin Abdullah dabalatee gaazexeessitoonni hidhaman ji'a dabre dachaan dabaluu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n mirkaneesseera. Bilisummaan pireesii du'eeraa jechuun wayita dhaabbileen idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa himachaa jiranitti amma du'uu bira kutee 2 du'aa jira jedhu. Dhaabbanni gaazexeessitootaaf falmuun beekamu CPJ'n guyyaa tokko dura gabaasa haaroo maxxanseen Itoophiyaatti walakkeessa baatii bitooteessaatii haga walakkeessa eblaa jidduutti qofa gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 14 to'annoo jala ooluu hubachiise. CPJ'n akka jedhetti gaazexeessitootaaf hojjettoota to'annoo jala oolan keessaa 2 ammallee to'annoo jalatti argamu. Kaan isaanii garii hiikamaniiru. Dhaabbatichi jimmata dabre gabaasa bal'aa baase kanaan Itoophiyaan biyyoota Saharaa gadii keessaa
keessaa gaazexeessitoota hidhuun sadarkaa lammaffaa qabatteetti jechuun qeeqeera. CPJ'n gabaasa kanaan Eertiraan biyya Afrikaa gaazexeessitoota hidhuudhaan tokkoffaa taate akka taate mirkaneesse. Itoophiyaan Eertiraatti aantee gaazexeessitoota duguugaa jirti jechuun himate. Dhaabbanni kun ji'a dabree ibsa baasee ture lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii Itoophiyaatti ergamanii 6 akka ture kaasee ture. Lakkoofsi kun garuu faallaa isaa ta'ee bitooteessaaf ebla qofa haalaan dabaluun 14 dhaqqabeera. Ji'a bitooteessaa keessa ogeeyyii miidiyaa hidhaman baay'inaan kan galmaa'aniif sababa gaazexeessitoonni EBS 7 bakka takkaa hidhamaniif akka ta'ellee hubachiise. EBS dhimma burtukaan irratti erga waan sobaa tamsaasee booda gaazexeessitoonni waan sobaa qindeessitan jedhamuun hidhamanii turan. CPJ'n gabaasa kanaan gaazexeessitoonni Addis Istaandardi hidhamus kaaseera. Gaazexeessitoonni Addis Istaandardi garuu hidhamanii osoo hin turin akka hiikaman hubachiise. Dhaabbanni CPJ gabaasa isaa kanaan namoota hidhaman keessaa tokko gaazexeessaa Oromoo guddicha dhaabbata miidiyaa naannoo Hararii keessa hojjetu Muyaddin Abdullah akka ta'e ere. Muyaddin dhuma baatii bitooteessaa keessa naannoo Harariitti poolisiidhaan to'annoo jala ooluu kan yaadachiise CPJ'n namni kun waggoota dabran keessa yeroo 3 ol mootummaa naannoo Harariitiin hidhamuu ereera. Mootummaan naannoo Hararii hojii irraa akka isa dhorkees kan ibsa CPJ'n gaazexeessaan kun dhaabbata sabqunnamtii naannoo Hararii irraa dhorkamuu hordofee YouTube mataa isaa Biyyoo Production akka qabuu fi achirratti hojjechaa akka tures hubachiiseera. CPJ'n gabaasa hojjete kanaan Soomaaliyaattis gaazexeessaan tokko akka hidhame, magaalaa Finfinneettis gaazexeessaan akkasumatti akka hidhame mirkaneesseera. Oduu teenyaa xumuraatiin gareen Hamas namoota butee of harkaa qabu gadhiisuu akka barbaadu hime. Kunis yakkamtuun waraanaa Israa'el erga duguuggaa sanyii Gaazaatti jabeessitee booda dhaga'ame. Hamas waliigaltee dhukaasa dhaabuu haarawa Gaazaa jalatti namoota Israa'el irraa butee dabalataan gadhiisuuf yaada dhiyeesseera. Kunis mariin dhukaasa dhaabuu sanbata dabre ta'amuu hordofeeti. Mariin kun kan eegale waraanni Israa'el haleellaa guddaa haarawa Gaazaatti erga jalqabee sa'aatii muraasa booda ture. Hamas namoota bute 9 gadhiisuuf yoo ta'u guyyoota 60 ammoo dhukaasni dhaabbachuun Israa'el hidhamtoota Filisxeem hidhaarraa hiikuuf waliigaluu qondaalli Filisxeem tokko BBC'tti hime. Qondaalli kun akka jedhanitti waliigalteen haaraa yaadame kun guyyaatti konkolaattonni gargaarsaa 400 Gaazaa akka seenan akkasumas ammoo dhukkubsattoonni wallaansa barbaadan Gaazaa keessaa akka baafaman kan hayyamu ta'uu ibsan. Israa'el gama isiitiin namoonni butaman lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneeffachuu barbaaddi. Odeeffannoo bal'aa waa'ee namoota butamanii keessaa kanneen lubbuun hafanii gaafatteetti. Mariin dhukaasa dhaabuu marsaa haaraan kun jaarsummaa Kaataarii fi Ameerikaatiin Dohaatti taa'amaa kan jiru yoo ta'u mariin kun sanbata waaree booda eegale. Israa'el waliigaltee yaadame kanaaf ammallee ifatti deebii hin kennine garuu marii kanaan dura loltoota Gaazaa keessaa akka hin baafne yookaan waraana kana xumuruudhaaf waadaa akka hin galle ibsite. Yaadni dhiyaate kun dhimmoota kana hin hammatu jedhame. Waraanni Israa'el haleellaa haaroo Gaazaa irratti jalqabeera. Duulli waraanaa haaromni kun Operation Gideon Chariots jedhu akka ta'e ibsameera. Kamisa dabrerraa eegalee hospitaalotaaf kaampii baqattoota kaabaaf kibba Gaazaa keessatti dabalatee iddoowwan garagaraatti yoo xiqqaate namoonni 300 ol ajjeefamuu lubbu baraartonni himaniiru. Israa'el guutummaatti fixiinsa hamaa ammallee raawwachaa jirti jedhu lubbu baraartonni. Israa'el waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a 2 ture diigamuu hordofeeti kan waraana kan eegalte. Erga Israa'el bitooteessa 18 haleellaa deebiftee jalqabdee asitti namoonni 10,000 lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa akka jedhanitti Israa'el dhiyeessii nyaataaf gargaarsa biroo Gaazaa akka hin seenne ji'oota 2 oliif dhorkaa turteetti. Rakkooleen namoomaa ammallee Gaazaatti hammaateera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon jalqaba baatii kana Gaazaa to'achuudhaaf waraana guddaa akka banan himanii turan.